Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruu baate warri isa ijaaran akkasumaan dadhabu jedha. Mana kan namaaf ijaaru Waaqayyodha. Waaqayyotu gargaara. Gargaarsa Waaqayyootiin ijaarama manni. Bakkaa fi biyya jirtan hundumaatti nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa Jesus Method Ministry attam jirtu. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu warra nan beekneef ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii gorsa gaa'elaa fi leenjii gaggabaabaa gaa'ela wajjin wal qabatu akkuma kana milkaa'ina gaa'ela keessaniif kan barbaachisu barumsa guddaa argachuu yoo barbaaddan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akka isin maatii taatan isin jajjabeessuun barbaada. Akkuma kanas immoo amma dhumaatti nu wajjin turaa affeerraa kooti. Kutaa isaarraa keessatti yeroo darbe kan wajjin jalqabne kutaa sadaffaa isaan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Akkuma beekamu duraa duuba gaa'elaa kan jedhu kutaa adda addaatti qoonnee wal wajjiniin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kutaawwan lamaan yeroo darbe wajjin ilaallee turre. Har'a immoo kutaa sadaffaa isaan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Egaa kutaawwan lamaan isa darbe kana gara duubaatti deebitanii guutummaa isaa akka isin laaltan isin yaadachiisuun barbaada warra yeroo jalqabaa isiniif ta'eef jechaadha. Maaliif barumsichi wal qabatee deema waan ta'eef guutummaa isaa tokko qabdanii yoo hordoftanii waan baay'ee irraa barachuu dandeessu. Kutaa isa jalqabaa keessatti maal ilaalle? Gaa'ela dura Waaqayyoon dursuun barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra. Waaqayyo ofiisaa jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa yoo argate waan jireenya keenyaaf barbaachisu immoo kennuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'aadha. Kanaaf inni jalqabaa Waaqayyoof ulfina kennuurraa jalqabu, Waaqayyoon dursuurraa jalqabu. Namni Waaqayyoon dursee milkaa'ina kamiyyuu dhabee takkaallee biyya lafaarratti argamee hin beeku jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon dursuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kutaa tokkoffaa keessatti ilaalle. Kutaa lammaffaa keessatti immoo diina gaa'elaa adda baafannee beekuutu nu barbaachisa kan jedhu ilaallee turre. Diina gaa'elaa beekuu. Gaa'elli egaa diina qaba. Waaqayyo akka gaa'ela jaalatu, akka gaa'ela dhaabee dhala namaaf eebbisee kenne, isa Waaqayyo eebbisee kenne kan ammoo abaarsatti akka inni jijjiiramu kan godhe seexanni diina gaa'elaati waan ta'eef isa adda baafne beekuu qabna. Yeroo hundumaa jireenya keenya kan balleessuudhaaf, gaa'ela keenya balleessuudhaaf kan hojjetu seexanni diina gaa'elaati. Isa kana beekuun barbaachisaa akka ta'e kutaa lammaffaa keessatti wajjin ilaalle. Kutaa sadaffaa keessatti immoo har'a kan nuyi wal wajjiniin ilaallu gaa'ela kadhannaatiin jalqabuu kan jedhu waliin ilaalla. Kadhannaatiin jalqabu. Kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo kadhannaadhaan hin jalqabne gaa'ela milkaan argadha jedhanii yaaduun abjuu ta'uu danda'a. Wal'aansoo guddaa nutti ta'uu danda'a. Kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Maaliif kan nuyi fedhii Waaqayyoo ittiin dursinu karaa kadhannaati. Fedhii Waaqayyoof dursa kennuu keenya kan argisiisu kadhannaadha. Akkuma kana diina gaa'elaa isa ta'e irratti humna akka nuti qabaannu kan nu taasisu kadhannaadha. Kadhannaan salphaa miti, humna guddaa qaba. Humna guddaa qaba. Kanaaf gaa'elli kadhannaatiin jalqabamuu qaba. Egaa karaa nama gaddisiisuun dargaggoonni baay'een duraan dursanii otoo gara gaa'elaatti hin seeniin, otoo waa'ee gaa'elaa hin yaadiin hin kadhatan. Waaqayyoon hin kadhatan. Warri kadhatan illee yoo jiraatan erga jalqabanii, erga intala tokko ilaalanii, erga gurbaa tokko irra yaada isaanii kaawwatanii, yaa Waaqayyo gurbaan kun naa ta'amoo naan ta'u jedhanii gaaffii keessa galuu jalqabu. Suni gaariidha. Haa ta'u malee garuu dursine otoo isas ishees hin argin yaa gooftaa jireenya koo gaa'ela koo jennee Waaqayyo duratti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaa. Macaafa qulqulluu keessaa yommuu dubbisnu macaafa faarfannaa boqonnaa 127 lakkoofsa 1 sagalee Waaqayyo akkas jedha. Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruudhaa baate warri isa ijaaran akkasumaan itti dadhabu. Waaqayyo mandara tokko yoo eeguudhaa baate namni isa eegu akkasumaan eegaa bulaa jedha. Argitanii dhugaan kun baay'ee dinqisiisaadha. Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruu baate warri isa ijaaran akkasumaan dadhabu. Mana kan namaaf ijaaruu Waaqayyodha. Gaa'ela kan namaaf kennuu Waaqayyodha. Waaqayyoon malee mana ijaarrachuun hin danda'amu. Mana milkaa'e ijaarrachuun hin danda'amu. Mana gaafa jennu isa girgiddaadhaa fi baaxii jechuu miti. Namatu achi keessa jiraatee mana sana mana taa'isa malee baaxiin ijaaramee girgiddaan ijaaramee gatiin qabu. Waa'ee baaxiif girgiddaa miti Waaqayyoon dubbataa jira. Waa'ee abbaa manaaf haadha manaati. Waa'ee gaa'elaati. Kanaaf Waaqayyoon malee mana ijaarrachuun hin danda'amu. Mana milkaa'e. Yoo kanan taane
jireenyi keenyi gaa'elli keenyi rakkoo keessatti kufaa jecha. Dabalataan fakkeenya boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irraa yommuu dubbisnu sagalee waaqayyoo maal jedha? Manaaf qabeenya abbootarraa dhaalu haati manaa hubattuun garuu kennaa waaqayyooti. Haati manaa hubattuun kennaa waaqayyooti. Haadha manaa hubattuu qofa miti, abbaa manaa hubataanis immoo kennaa waaqayyooti. Wanta haadha manaaf barreeffame abbaa manaas hin ilaallata. Kanaaf haadha manaa hubattuu kan namaaf kennu waaqayyoodha. Abbaa manaa hubataa kan namaaf kennu waaqayyoodha. Kan ammoo kan nuyi fudhannu furtuunsaa harka waaqayyoo keessaa kan ittiin fudhannu kadhannaadha jechaadha. Kanaaf namni hin kadhanne waan waaqayyo qopheesseef abbaa manaa gaarii sana haadha manaa gaarii sana argachuu hin danda'u. Karaan nuti argannu, karaa nuti waaqayyo harkaa ittiin fudhannu karaa kadhannaa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf gaa'ela keessatti duraan dursinee waaqayyoon kadhachuun kadhannaadhaan jalqabuun baay'ee barbaachisaadha. By the way, warri gaa'ela keessa jiranis gaa'elli isaanii akka milkaa'uuf yeroo hundumaa kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif maatiin waliin kadhatan jireenyi isaaniillee akkuma kana waliin jiraata. The family that prays together stays together jedha barreeffamni tokko. Kana jechuun maal jechuudha? Maatiin waliin kadhatu maatii waliin turudha. Hamma dhumaatti maatii waliin turudha. Kanaaf kadhannaan gaa'ela duras gaa'ela keessattis baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa gaa kutaan inni kun gaa'ela dura gochuu kan qabnu duraa duuba gaa'elaa waan ta'eefin sanarratti xiyyeeffachuu barbaada. Kanaaf egaa abbaa manaa gaariin kennaa waaqayyooti, haati manaa gaariin kennaa waaqayyooti, abbaa manaa gaarii, haadha manaa gaarii kan ammoo kan nuti itti waaqayyo harkaa fudhannu furtuunsaa kadhannaa akka ta'e sirriitti beekuun barbaachisaadha jechaadha. Yesuus akkas jedhe wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 hanga 8 akkuma kana lakkoofsa 11 irraa yommuu dubbisnu akkas jedha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif kennama, barbaadaan argattu, balbala rukutaa isiniif banama, kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadu isin argata, balbala kan rukutuufis hin banama jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kuni jireenya hundumaa kan of keessatti hammatedha. Jireenya hundumaa kan of keessatti hammate. Gaa'ellis immoo as keessa jira. Kadhadhaa isiniif kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif banama, kan kadhatu hin fudhata, kan barbaadu hin argata, balbala kan rukutuufis hin banama. Kuni waadaadha. Kuni waadaadha. Kanaaf egaa gaa'elli kadhannaadhaan argama. Har'aa qabdanii warri waa'ee gaa'elaa kadhachuun jalqabne dargaggoonni isinan jajjabeessaa, chaalenjiin isin gochuu barbaada, kadhachuu jalqabaa. Salphaa ta'uu dhiisuu danda'a, sinitti ulfaachuu danda'a, hiyyaanne waa'ee isaa kanaan dura ta'a. Haa ta'u malee dirqama kun kadhadhaa, shaakala, yaa waaqayyo na gargaari, waa'ee gaa'elaa akka yaadu akkan kadhadhu na gargaariidhaati kadhannaa jalqabaa. Kadhannaa jalqabuun baay'ee barbaachisaadha. Duraan dursinee kadhachuun barbaachisaadha. Maaliif yoo kadhanne waaqayyo nuuf kenna. Eeyyee ulaagaa baasuu qofa miti. Ani shamarra akkasiin barbaada, ani dhiira akkasiin barbaada jenne ulaagaan nuti baafnu suni gaariidha garuu gahaa miti. Ulaagaa isa waaqayyo nuuf baase nama waaqayyo nuuf file sanatu gaarii waan ta'eef isa sana immoo argachuudhaaf filannoo waaqayyotti ba'uuf kadhachuun balbala waaqayyoo kadhannaadhaan rurrukutuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Ofii keenya otoo hin barbaadin dura waaqayyoon jireenya keenya irratti barbaaduun, kaayyoo waaqayyoo barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Egaa isin hamoota taatanii otoo jirtanii ijoollee keessaniif waan gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif waan gaarii kennaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kana yommuu dubbisu ani yeroo hundumaa abdii guddaatiin nan guutama. Nuti abbaa waaqarraa qabna. Kiristaanonni abbaa waaqarraa qabna. Abbaan keenya waaqarra jira. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo sagaleen kun nuyi abbaa qabna. Abbaa foonii qofa otoo hin taane abbaa hafuuraa, abbaa waan hundumaa danda'u, abbaa waa'ee keenya waan hundumaa beeku, jireenya keenyaaf waan hundumaa waan barbaachisu harka guutee isa kennuu danda'u nuyi waaqayyoon qabna jechaadha. Inni immoo waaqa keessa jira. Teessoon isaa waaqarra. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu maatiin ijoollee isaanii gaa'ela isaanii arguudhaaf, gaa'elli isaanii akka inni milkaa'u gochuudhaaf aarsaa guddaa kaffalu, baajata baay'ee baasu, dadhabbii guddaa dadhabu. Haa ta'u malee abbaan keenya inni waaqarraa garuu warra lafarraa caalaa isaan ijoollee isaaniif waan gaarii yaadu, inni immoo isaan caalchisee hammam warra isa jaallataniif waan gaarii kennaa jedha. Egaa waan gaarii keessaa immoo tokko gaa'ela. Kana gooftaa Yesuus ofii isaa sagalee isaa keessatti dubbateera. Isa kana jalqaba uumamaa macaafa qulqulluu seera uumamaa keessaa yommuu ilaalle namni qobaa ta'uun gaarii mitiidha waaqayyo. Kanaaf gaariin maalidha jechaadha? Lama ta'uudha. Gaa'elaa walitti hidhamuun gaariidha. Fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irraa sagalee waaqayyo akkas jedha. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii argata, waaqayyo biraas ayyaana argata.
debil blessing eebba dachaa lamaa. Akkamitti eebba dachaa lamaa ta'a? Namni haadha manaa gaarii argatu akkuma kana namni abbaa manaa gaarii argatu maal argata? Waaqayyo biraa ayyaana hin argata. Wanta gaarii argata, dabalataan immoo waaqayyo biraa ayyaana hin argata. Kanaaf ayyaana argachuudhaaf waaqayyo biraa kennaa gaarii kana gaa'ilaan milkaa'uudhaaf maaltu nu barbaachisaa? Kadhannaan nu barbaachisa. Kanaafuu hidhata gaa'elaa bara jireenya kee waliin jiraachuuf jirtuuf kadhachuutu si barbaachisa jechaadha. Kadhachuu qabdu. Kadhannaa jalqabuu sin barbaachisa. Warri kadhannaan jalqabne yoo jiraattanii guyyaa har'aarraa qabdanii sagantaa kadhannaa waa'ee gaa'ela keessaniif kadhachuu jalqabuutu sin barbaachisa. Kanaa olitti kan isin kadhachuu qabdaniif hin jiru. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechaadha. Tarii kana yommuu jedhu har'aa eenyu akka isheen taate hin beektan ta'a. Eenyu akka inni ta'e hin beektan ta'a. Ganaa hin arganne ta'a. Hin ilaalle hin kaadhimmanne ta'a. Dhiira gaa'elaaf barbaadan, shamarran gaa'elaaf barbaadan hin arganne ta'a. Haa ta'u malee garuu bakka jirutti kadhachuuf hin barbaachisaadha. Waaqayyo nama hundumaafu kan ta'u qopheesseera. By the way, shamarran abbaa manaa waaqayyo hin qopheessineef biyya lafaa kanatti hin uumamne. Akkuma kana dhiirri waaqayyo haadha manaa hin qopheessineef biyya lafaa kanatti hin uumamne. Hundumaafu waaqayyo qopheesseera. Tarii iddoo waaqayyo qopheesse, isa waaqayyo qopheesse sana karaa waaqayyo barbaaduun dhaqnee argachuu dhiisuu irratti garaagarummaa jira malee waaqayyo shamarran tokko gaafa yaadu dhiira tokko wajjin yaadeera, dhiira tokko gaafa yaadu shamarra tokko wajjin yaadeera waaqayyo. Maaliif? Kennaa waaqayyooti waan ta'eef. Namni qobaa ta'uun gaarii miti kan jedhu kan akkasaa kan isa gargaartu kan isa fakkaatu isaaf hin uumnaan jedhe waaqayyo waan ta'eef dhiirri tokko shamarran tokkoof waaqayyo duraan dursee yaadeera uumeera jechaadha. Kanaaf egaa har'a isin arguu dhiisuu dandeessu, iddoo isheen jirtu iddoo inni jiru beekuu dhiisuu dandeessu, fuula isaa fuula ishee adda baafattanii beekuu dhiisuu dandeessu, amala isaa amala ishee adda baafattanii beekuu dhiisuu dandeessu. Garuu kan keessan kan taate iddoo ta'e tokko jirti, kan kee kan ta'e iddoo ta'e tokko jira jechaadha. Kanaaf maal gochuu si barbaachisa? Lafa inni jiru sanatti waaqayyo si haa eegu, waaqayyo si haa kunuunsu, waaqayyo siif haa guddisu, waaqayyo siif haa eebbisu. Maal gochuu si barbaachisa? Kadhachuufi si barbaachisa. Kadhachuufi si barbaachisa. Isa kana jalqabuun dirqama ta'a jechaadha. Guddina isaaf, guddina isheef, eegumsi waaqayyoo isarratti akka ta'uuf, milkaa'inni waaqayyoo isheerratti akka ta'uuf, barumsaan, hojiidhaan, waan hundumaatiin, amantiidhaan, hafuuraan, fooniin waaqayyo akka kaadhima kee eebbisu lafa isheen jirtutti beeka waan ta'eef waaqayyo kadhachuufiin sirra jiraata jechaadha. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Jireenya Addaam yommuu ilaalle waan guddaa barachuu dandeenya. Addaam gara jalqabaatti bineensota gara isaa dhufan isaan sana hundumaa ilaalaa ture. Ofii isaati haadha manaa barbaaddachuuf hin baane. Hirdhuu qaba warra kaan ilaalee dhalaaf kormaadhaan yeroo isaan jiran isaan ilaalee han akka isaati garuu isaaf faallaa kan taate hin argamne sana ilaalee akka hirdhuun itti dhaga'amu beeka ture. Garuu barbaaddachuudhaaf hin baane. Waaqayyos akka inni bahee ofiisaa barbaaddatuuf isa hin dhiifne akka inni hin arganne beeka waan ta'eef jechaadha. Addaami otoo yeroo sana bahee kaadhima barbaacha intala barbaacha otoo baheera ta'ee hin argatu. Maaliif? Naannoo isaa maaltu jira? Bineensota qofaatu jira. Bineensota qofaatu jira, namni hin jiru jechaadha. Kanaaf hofumaa argachuu hin danda'u. Heewwaanis erga lafee cinaacha Addaamirraa hojjetamte dhaqi abbaa manaa barbaaddadhu hin jenne Waaqayyo. Waaqayyotu kun abbaa manaa siif haa ta'u jedhee Waaqayyotu ofiisaa dabarsee kenneef. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kuni akkam namatti tola. Isa Waaqayyotu uume barbaaddadhu hin jenneen Waaqayyo maal godhee duraan dursee hin qopheesseef. Sana booddee maal godhee isheenis erga ishee uumee qabee kaasee aqiitii abbaa manaa barbaaddadhu hin jenneen isatu kenneef. Gaa'elli kennaa Waaqayyooti kan jenneefi kanaaf. Kanaaf egaa otoo Addaam uumama warra kaan keessaa haadha manaa barbaaddachuu dhaqeera ta'e, bineensota warra kaan keessaa haadha manaa barbaaddachuu dhaqeera ta'e, kan inni argatu bineensa qofaadha. Bineensi immoo kanaaf ta'uu hin danda'u. Namaaf hidhata akkasii ta'uu hin danda'u. Har'as Waaqayyo malee, kadhannaa malee, ofuma kee haadha manaa yookiis abbaa manaa barbaacha kan deemtu yoo ta'e homaa tokko ofii kee argachuu hin dandeessu. Waaqayyoon yoo hin taane. Yoo argattes Waaqayyo kan siif hin yaadne bineensa kan sitti ta'u argachuu dandeessa ta'a. Qobaa kee deemtee bineensatti dhufta. Bineensa argachuu dandeessa. Bineensa jireenya kee balleessu jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee of eeggachuu barbaachisaa. Kadhannaan gaa'ela keessatti baay'ee barbaachisaa. Addaam kennaa Waaqayyoo kana argee maal godhee
ameen jedhee fudhate, tole jedhee fudhate. Isheen kun lafeen ishee lafee koorraa, foon ishee foon koorraa uumame, kanaaf nametti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhee gammachuu guddaadhaan fudhate. Maaliif? Kan Waaqayyo isaaf kennetti quufuusaa mirkaneesse jechaadha. Har'as egaa hidhata gaa'elaa kan siif ta'u otoo hin argin dura jireenya kadhannaa yoo qabaatte Waaqayyo gara nama siif ta'uutti si gaggeessa jechaadha. Kanaaf jireenyi kadhannaa kee duraan dursee maal ta'uu qaba? Waaqayyo irratti jabaachuu qaba. Yaa Waaqayyo karaa na argisiisi, intala naaf taatu, gurbaa naaf ta'u naaf kenni jennee, natti argisiisi jennee maal gochuu qabna? Kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri waa'ee gaa'elaa yaaddan duraa duuba kana hordofaa. Waaqayyoof dursa kennaa. Jireenya keessan keessatti isa teessoo isaa irratti kabajaa. Jireenya keessan keessatti iddoo olaanaa kennaafi. Lammaffaa immoo milkaa'ina keessan kan jibbu diinni keessan akka jiru beekaa. Hin dagatiinaa, hin rafinaa. Isa kana immoo mo'uudhaaf maal gochuus hin barbaachisaa? Gaggeessa Waaqayyo argachuuf, humna argachuuf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa duraa duubni kun duraa duuba milkaa'ina guddaa namaaf kennudha. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 3 irraa hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu, wanti ati yaaddus fiixaan siif baay'ee. Iyyee gaa'ela gaarii dhaabbachuu yaadda, abbaa manaa gaarii argachuu, haadha manaa gaarii argachuu, kun yaada keeti. Yaada kee kana immoo galmaan gaachuudhaaf maal gochuu qabdaa? Waaqayyoon kadhachuu qabda. Wanti ati yaaddus fiixaan siif ba'a, fedhii kee Waaqayyotti adaraa kennadhu jedha. Kanarraa baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Waaqayyo yaada gaa'elaa isin qabdan, fedhii gaa'elaa isin qabdan isin haa milkeessu, karaa keessan isiniif haa mijeessu, intala gaarii, gurbaa gaarii Waaqayyo isinitti haa argisiisu. Garuu isin kadhadhaa. Anillee kadhannaa kooti barumsa kana qabadhee mun dhiyaadhu hunduma keessaniif guutummaa addunyaarra warra jirtan obboloota sagantaa kana daawwattan hundumaaf nan kadhadhaa. Ergaan kun akka isin bira ga'e isin eebbisuuf jechaadha. Waan baay'ee akka irraa barattanii abdii guddaan qaba. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessa. Har'aa qabdanii immoo gaa'elaaf kadhachuu jalqabaa. Dargaggoonni ani jalqabeera warri jettanii warri jalqabdan yoo koomentii jalatti yaada keessan naaf kennitan baay'ee natti tola. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Isa xaanuun yeroo xaanu deebinee wal argina. Turtii gaarii qabaadhaa. Waaqayyo hunduma keessa naa eebbisu.